Ashama harkafuun hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media oduu isaa kana qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliinaan ibsaa gadaatiin dura dursuun oduu hangafoota. Masrii fi Suudaan waldhabbii piroojeektii dhaaromsa irratti Itoophiyaa wajjin qaban hiikuuf marii godhamu Dimokiraatik Rippaabilik of Koongoo akka dursituu deeggaran himaniiru. Qorannoo walabaa akka gaggeeffamu gaafataniiru Dr. Gabratsiyoon Gabra Mikaa'el. Suudaan waldhabbii piroojeektii dhaaromsa irratti Itoophiyaa wajjin qaban hiikuuf marii godhamu Dimokiraatik Rippaabilik of Koongoo akka dursanii deeggaran himaniiru. Kan to'annaa jala jiran hooggantuu Myanmar Aung San Suu Kyi yeroo duraatiif mana murtiitti dhiyaatuun dhagahamee jira. Biliyeenarri Jaappaan namoota 8 bilisaan addeessatti baasuuf affeereera jedhameera. Itoophiyaan gaazexeessitoota hiite gadhiisuu qabdi jechuun Komiteetu Protect Journalists Sky jedhamu CPG'n gaafatee jira. Amma oduu tokkoon Suudaan waldhabbii piroojeektii dhaaromsa irratti Itoophiyaa wajjin qaban hiikuuf marii godhamu Dimokiraatik Rippaabilik of Koongoo akka dursanii deeggaran himaniiru. Ministeerri Haajaa Alaa Masrii Saamii Shukrii fi gitni isaanii kan Suudaan Maariyaam Al-Saadiq akka ibsanitti marii gamtaa Afrikaan deeggaramu kan dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Ameerikaa fi gamtoon Awurooppaa irratti hirmaatan ni deeggarra jedhaniiru. Ministeeronni biyyoota lamaanii yeroo lammaffaaf kophaatti hidhichatti bishaan guutuun qooda bishaanii biyyoota lamaanii irratti kallattii yaaddoo uuma jedhanii hubachiisaniiru. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisi ministeera Suudaan wajjin wayita wal arganitti dhimma hidhichaa biyyoota lamaanii dhimma ijoodha jedhanii jiru. Gama kaaniin biyyoonni lamaan walii galtee walta'iinsa waraanaa mallatteessuu isaanii tajaajilli oduu Suudaan sunnaan gabaaseera. Ajajaan humna waraanaa Masrii kibxata daawwannaa Suudaan wayita goolabanitti walii galtee kana kan mallatteessan ta'uun ibsameera. Marii hidha haaromsaa Dimokiraatik Rippaabilik of Koongoo akka dursitu kan gaafatan pirezidaantiin biyyattii Felis Kimtishkuudiin durataa gamtaa Afrikaa ta'uun ji'a darbe aangootti argachuu isaanii hordofeeti jedhameera. Mariin dhimma hidha haaromsaa baatilee darban gamtaan Afrikaa fi USA'n durfamu geggeeffamaa ture firiin hin buusne jedhameera. Itoophiyaan piroojeektii dhaaromsaa doolaara biliyoona 4.8 baasuu kan madda anniisaa elektirikaa guddaa diinagdee biyyattii utubuu isa ijoo ta'uu isaa beeksistee jirti. Ta'ullee biyyootti yaa'a lagichaa gara gadiitti argaman Masrii fi Suudaan hamma bishaanii argannu darannu jalaa hir'isa jedhanii sodaachuu isaanii ibsanii jiru. Pirezidaantiin adda bilisummaa uummata Tigraay Yukanaabiyot Dr. Gabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhaabbata oduu CNN waliin gaafiif deebii geggeessanii ajjeecham humnaan gudeeddii fi hokkara Tigraay Maariyaam Dingilitti qaqqabe jechuun gabaasa dhaabbatichi oduu kun dhiyeesse irratti qorannaa walabaa akka geggeeffamu gaafatanii jiru. Dhaabbanni oduu CNN namoota ijaan argan jedhee waabeeffate akka gabaasetti loltoonni Eertiraa Bataskaana Maariyaam Dingilitti jedhamtu kan Tigraay bahaa keessa jirtutti dhukaasa banuun namoota kurna hedduu ajjeesuu jechuun gabaasee ture. Gabaasa kanaan kan ilaallate mootummaan Itoophiyaas ta'ee kana Eertiraa biraan hanga ammaatti deebiin kenname hin jiru jedheera. Xiyyaarri kufee namoota keessa turan galaafachuun isaa ibsameera. Xiyyaarri xiqqaan namoota 10 qabachuun kibxata galgala Suudaan kibbaa bulchiinsa Joongulitti kufee caccabuun namoota keessa turan kurnan ajjeesuun qondaaltonni biyyattii mirkaneessaniiru. Xiyyaarichi Piir irraa battaluma ka'een gara magaalaa guddoo biyyattii Jubaatti qajeelee achi ga'uun kufee caccabuun isaa ibsameera. Roobii har'aa gartuun iddoo balaa kun qaqqabetti qo'annaa sadarkaa jalqabaa geggeessuu ergamuun ministeerri geejjibaa biyyattii himee jira. Xiyyaarichi kan dhaabbata aviyeeshinii biyyattii Suupiriim jedhamu wayita ta'u balaa qaqqabee ilaalchisee ammoo yoonaatti dhaabbatichi wanti ibsee hin jiru. Nageenya balalii biyyattii qabdu amma yoonaatti sagantaa hordoffiin nageenyummaa balallii sadarkaa idil addunyaatti takkaa mudatee hin beekne jedhameera. Haa ta'u malee
bara 2018 hanga bara 2020 gidduutti yoo xiqqaate xiyyaaronni 10 Suudaan kibbaa iddoo garaagaraatti kufuun lubbuun namoota 30 ol dabarfamuun odeeffannoon Aviation Safety Network baase kan agarsiisudha jedhameera. Oduu maddeen alaa argannetti gaafa darbinu Biliyeenarri Jaappaan namoota 8 bilisaan addeessatti baasuuf affeereera. Dureessi lammii Jaappaan Yuusoko Miizaawaa miseensota hawaasaa keessa namootni 8 xiyyaara hawaa Eeloon Maask Space X jedhamuun beekamu akka gara addeessatti imalaniin affeeree jira. Toora Tiwiitarii gubbaatti namni kamuu imala kanatti dabalamuu ni danda'a jechuun hidhaa yookaan liinkii namoonni ittiin galmaa'uu danda'an qoodee jira. Yuusako Miizaawaa namoota gara addeessatti imalaniif kafaltii barbaachisu hunda nan kafala. Namoonni xiyyaara samii kana koran tolaan balali'u jedheera. Ergamni imala gara addeessaa kun maqaa Diirmuun jedhu kan qabu yoo ta'u bara 2023tti balali'uuf karoorfameera. Namoonni galmaa'an ulaagaalee lama guutuu qabuun namoota hojii kamiyyuu haa ta'u kaayeffatanii namoota biroof hawaasa ammaa ta'e gargaaruu kan danda'an ta'uu qaban jedheera. Kana malees miseensota balalii kanatti dabalaman nama biraa hawwii isaa wal fakkaatu qabu deeggaruutu irraa eegama jedheera. Teessoo hundumaa biteera. Kanaafuu geejjiba dhuunfaa ta'uuf jira jechuudhaan itti dabalee dubbateera. Abi Miizaawaan nama industirii faashinii keessatti beekamaa fi hojiiwwan aartii funaanuun wayita ta'uun kanaan dura aartistoota rookeetii Starshiip jedhamu akka imalan affeereera. Haa ta'u malee gara boodarra sagantichatti namoonni addunyaa kanarra jiraatan kamiifuu carraa imalaa kanatti dabalamuu kenneera jedheera. Yoo aartistii taate akka aartistiitti of lakkaa'uu qabda jedhee dubbateera. Bara darbe dookumantarii hiriyyaa durbaa wajjin imaluu barbaadu jedha erga jalqabee booda miira wal makaa uumeen jedhamee haqee ture. Bara 2018 Abi Miizaawaan nama geejjiba dhuunfaa SpaceX dhaan yeroo jalqabaaf gara addeessatti imaluuf jedhamee himamaa ture. Gatiin Abi Miizaawaan tikkeetii tokkootiif kafaluuf irratti walii gale hin ibsamne. Garuu akka Abi Eeloon Maask dubbatetti maallaqa hedduun kan bitamu ta'uu ibsameera. Imalli gara ji'a yookaan addeessaa bara 2023tti karoorfame kun imala bara 1972 yeroo jalqabaaf dhalli namaa addeessarra qubachuuf imaleen asitti kun kan yeroo jalqabaati jechuun miidiyaaleen garaagaraa ibsaniiru. Gareen mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ yookaan immoo Komiteetu Protect Journalism akka ibsa baasetti Itoophiyaan gaazexeessitootaa fi hojjettoota hidhaman akka gadhiiftu gaafatee jira. Humnootni mootummaa Itoophiyaa fi kan waltaatota isaanii kanneen Tigraay keessatti hidhaman jedhameera. Yoo xiqqaate gaazexeessitoonni fi hojjettoonni miidiyaa afurii dhiheenya kana waa'ee walitti bu'iinsa Tigraay keessatti geggeeffame kan ilaaleen gabaasuuf ennaa yaalanitti magaalaa Maqalee keessatti hidhamanii jiraachuun jarmiyaariin garaagaraa dubbataniiru. Dhaabbata oduu Ejen Firaans akka himetti Pireesii fi gaazexeessaa Biriteen Faayinaanshiyal Taayims jedhamu kanneen afaan hiikan yookiin turjumaana kan ta'anii fi gaazexeessitoonni biyya keessaa guraandhala 27 2021 hidhamuu maddeen maqaan akka hin ibsamne gaafatan ibsanii jiru. Kana malees oduu gabaasaan BBC'n Wiixata akka himetti magaalaa Maqalee keessatti qabamee mooraa waraana naannoo jiru keessatti hidhamuu dhaabbatichi beeksisee jira. Aansaan Suuchii fi miseensonni mootummaa siivil Myanmar kanneen biroo onkoloolessa tokko waraana biyyattii aangoo irraa kaafamanii erga hidhamanii yeroo jalqabaaf har'a mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Abukaatoo manguddoo umurii waggaa 75 kan Suuchii gama isaaniin hooggantuu dhugaa aangoo irraa kaafaman magaalaa galma mootummaa Naayipatawaa keessatti ennaa viidiyoodhaan mul'atanitti haala gaarii irra jiru jedhanii jiru. Abukaatoon isaanii akka jedhanitti ennaa yakka ilaalchaa sana abbootiin alangaa yakkawwan haaraa lamaan kan isaan himatan ta'uu isaa fi kunis uummata hokkoraaf kakaasuu yaaluu fi seera teeleekoominikeeshiniin ala raadiyootti wal qunnamtii gochuu isaaniiti jedheera. Suuchiin durmaan raadiyoo qunnamtiin galmeeffamne fayyadamaa jiraachuu fi ennaa manni isaanii sakatta'ame irratti argamuunsa seera yeroo balaa hatamtamaa biyyattii cabsuudhaan ulaagaa COVID-19 irra darbuudhaan walgahii uummataa geggeessan jedhamanii himatan jiru. Gama biraan Myanmar keessatti hiriirri mormii lubbuu galaafate kan guutuu biyyattii keessatti geggeessameen namoonni 18 du'anii hedduun madaa'uu waajjirri mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa beeksise. Guyyaa tokko booda humnootiin nagaa eegdota har'a hiriirota mormii Yaangoon keessatti bittimsuu isaanii himaniiru.
United States fi biyyoonni gama dhiyaa kanneen biroo sunshii fi mucaa'oon isaanii kanneen biroo hiikamanii mootummaan siivilii bakkatti akka deebi'an gaafatanii jiru. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media oduun sa'aatii kanaaf isinii qabadhee kana fakkaata. Sagantaa Oromiyaa Global Media afaan wajjin turtii gaarii.